Sinaan Entertainment. Seenessa gabaabaa dhufaatii abbaa hirree kana isiniif qabannee dhiyaannee jira. YouTube keenya subscribe gochuu akka hin daganneen dhaamsa kooti. Joosef Goebbels jedhama. Propagandistii naazii kan ta'e Joosef Goebbels osoo propagandaaf maqaan biraa haa ba'u jedhamee Joosef Goebbels caalaa akka addunyaatti wanti ittiin waamamu hin jiru. Namni kun waraanni addunyaa marsaa lammaffaan yeroo Jaarmaan injifatamuun xumuramuuf jedhutti Jaarmaan injifataa jirti jechuun dargaggoota dadammaqsuun gara waraanaatti ergee lubbuu qaaliiwwan meeqa galaafateera. Adolf Hitleriin filamuun gara taayitaatti yeroo dhufu hojiin jalqaba Joosef Goebbels sanyii warra Juwishii kanneen ta'an warreen hojii aartii, gaazexaa fi kanneen biroo hojiirraa ari'uu ta'e. Itti aansuun hojiiwwan namoota kanaan dura barreeffama kan faallaa Jaarmaanotaa ta'eef naazii faallessuu funaansisuu addabaabaatti gubsiisuu itti fufe. Kan itti aansuun Jaarmaanonni propagaandaa isaan argan kan Joosef Goebbelsiin qindaa'e qofa ta'e. Kunis Jaarmaanota addunyaa biraa irraa fottoksuun akka Jaarmaanonni waan mara miidiyaa mootummaa qofaan kan dubbatamu akka ta'u irratti hojjetan. Jaarmaanonni dhugaa jiru akka hin barreef dirqaman. Joosef miidhama miila isaan waraanatti makamuu hin dandeenye yoo ta'u, digirii qabuun hojii gaazexeessummaa fi barreessaa ta'uufiin haalaan milkaa'uu diduu gara paartii naaziitti makamee waraana addunyaa tokkoffaa irratti wantoota ta'an irratti gama godhameen onnee Jaarmaanotaa dadammaqsuu jechoota filatamaa fi wantoota barbaachisan irratti naazii faana wal quunnamuun waliinis dubbatanii turan. Adolf Hitler hawaasa duratti haasawa godhuun nama amansiisuu akka danda'uuf ogummaa kanaan kennaa addaa kan qabu akka ta'ee fi Joosef ammoo yaada isaa gara barreeffamaan barreessuu dorgomaa akka hin qabnetu dubbatama. Goebbels namoota naazii keessatti guddina ariifachiisaa argatan keessaa tokko ture. Kana malees yeroo waa'ee Adolf Hitler kan barreesseen dinqisiifannaa addaa argamsiiseefii ture. Bara 1926 Baarliinitti hoogganaa paartii naazii ta'uun kan muudame yoo ta'u, bara 1928 hoogganaa propagandistii naazii ta'ee kan filatame yoo ta'u, kana malees yeroo mara Hitleriin jajuu fi dinqisiifachuun barreeffama isaa irratti hundaa'uun katabuu akkasumas naazii jabinaa fi gaarummaa isaa dubbachuu irratti xiyyeeffate. Fiilmiiwwan Hitleriin wal qabatan hojjechuu, kitaaba barreessuu, haasaa waltajjii irratti dubbatamu qindeessuu fi kanneen biroo irratti hojjetaa ture. Yeroo waraanni addunyaa lammaffaan goolabamuuf jedhutti abbootiin taayitaa garaagaraa jaarsummaa fi waliigaltee garaagaraa gochuuf yoo carraaqan, Goebbels garuu waraana goolaba argachuu jiruuf lubbuu Jaarmaanotaa wareegsisuu irraa duubatti hin deebine ture. Yeroo dhumaaf Adolf Hitler kophaatti yoo hafu, abboota taayitaa cina Hitler hanga dhumaatti dhaabbatee ture abbaa propagaandaa Goebbels nama tokko ture. Xumura irratti Hitler yoo of balleessu, inni ammoo ilmaansaa ja'aniif of summii nyaachisuun addunyaa kanarraa du'aan boqote. Gudunfaa warreen summii hanqaaqessaniif lubbuuwwan qaalii meeqa qarxamsan akkasumas uummata cunqursuuf afaan isaanii miidhagfatanii sagalee uummataa ukkaamsaniif yeroon jijjiiramee itti gaafatamummaa seeraas ta'ee seenaa jalaa akka hin baane nama kanarraa barachuu qabuun dhaamsa kooti. Kan isiniif dhiyeesse ani Nasruu Faaris Finfinnee Oromiyaa. Sinaan Entertainment subscribe gochuun qophiilee keenya akka hordoftanii fi irraa barattan abdiin qaba. Hiriyoota keessan affeeruu fi yaadannoo fudhachuun nu jajjabeessaa. Turtii gaarii.